Jirra jirtuu kabajamtoota daawwattoota BBS kun qophii addaati. Qophii addaa irratti keessummaa addaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenyas hayyuu seenaa obbo Naasir Khaliilii yookaan Abbaa Malkaa jedhamuunis ni beekamu. Seenaalee gaanfa Afrikaa yookaan uummata kushkanaa qorachuudhaan gadi fageenya nama beekamu. Miidiyaa hawaasaa irratti illee beekamaadha. Ajandaa dhiyeenya kana Harargee jecha jiru irratti yoom akka uumame jechi Harargee jiru fi Harar jiru garaagarummaa maalii akka qabaa yoom irraa kaasee maqaan kun uumame irratti hayyuu seenaa kana kan afeerranne ta'a hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana turaan afeerraa keenya obbo Naasir Khaliilii yookaan Abbaa Malkaa yaamicha keenya kabajanii nuuf argamuu keessanii maqaa daawwattoota BBS nuuf faadhaan isin jaa. Ayyee isinilleen siifi warri BBS hundi keessanuu sagantaa kanarratti na afeeruu keessaniif guddoo galatooma. Hedduu galatooma. Mee Abbaa Malkaa jedheetiin si yaama moo obbo Naasir Khaliilii jedheetiin si yaama mee kami maqaan? Lakkii maqaan duraa gaa Naasirii Abbaa Malkaattis maqaa ilma kiyyaati tanaaf namni Abbaa Malkaa naan ja'a. Ani marattu yoo na yaamte numan owwadha kafeeteen deemi lachuu anuma. Rakkoon qabu mee dhiyeenya kana miidiyaa hawaasaa kan akka Feesbuukaa kan akka Tiktookaa irratti maqaan Harargee jiru ilmaan bareentumaa sadeen bakka bu'uu sadeen Harargee qubatan itoo humbannaa fi afran qalloo bakka bu'u warri joos jira warri lakkii maqaan kun tokkummaan uume joos ni jira maqummaan Hararii fi Harargee jedhu akkamitti uumame? Dura hiree kanatti fayyadamee itu humbanna waan jiru kana tuqee hombira dabre gaarii natti fakkaata waan kaafteef. Ani TikTok irraa ijoolleen waan namni irratti wal falmu wanni gooteeti natti ergite dhaggeeffadhee ilaale. Akka saniin waa barreesse Facebook irratti waa'ee itu humbanna ilaalchisee waa barreessee ture jechaadha. Aga tokko nama bira ga'ee jira hawaasa Oromoo hundas ta'uu baatu. Dura itu humbanna jechi jaamu kuni miidhaan inni dura fidu ilmaan bareentumaa shanan afuritti gad deebisa. Itu humbanna jechi jaamu. Shanan bareentumaa afran qalloo wajji. Yoo afran qalloo keessa hin jiraanne warra ayyaanaa tokko jira Oromoo keessa. Warra lama lama wanni hundi deemti jedhee maqaa lama lama namaa yeroo jira. San keessan seenu. Kontroversii biraa keessa galuun barbaadu. Warra santu waan hin jirre uumee kataba. Dura itu humbanna namni jee dura Oromoo miti. Barreessitoota Habashaatu shanan bareentumaa kana itu hoggulama kataban. Murawwaa fi bareentu jedhaniiti shanan bareentumaa keessatti itu hoggulama kataban. Akkasaniin afran qalloo keessaa haftu. Murawwaan isitu ituunis ituudha. Murawwaa fi ituu jedhaniiti hoggulama barreessa warra Habashaa. Abbaa fi ilma jechuun? Saanuma gosa lama godhanii kataban hin beekanii mitire isaan wallaalaaf godhan. Warri sun saniituma kataban warri dabtaraan warra Habashootaa saniituma kataban jechuudha. Kitaaba isaanii gubbaa kanaa jira afran qalloon jiru. Amma warri lama lama Oromoon Maccaatuu Lamaa Sikkoo Mandoo Kontomaa Daarii moo akkanaa kanaaf warri Harargee jiru kunillee lama itti kennina jedhaniituma fuudhanii bu'urri barreeffama warra Habashaa san ta'ee itu humbanna waan jedhamu kana nutti maxxansan. Namni biyya amma mootummaan Itoophiyaa Harargee jedhee yaamu tana keessaa dhufu ituunis afran qalloos anniyyas nuti itu humbanna jedhee namni of ibsu hin jiru. Nama tokkootu namni PhD isaa barreeffama waggaa dhiyeessu waan kana katabee seenaa Oromoo keessatti Oromoon akkana jedhee nu ibse. Biyya biraa keessa deemee waggaa baratu itu humbanna maqaa jiru kana nutti moggaase. Guddoo hayyoota Oromoo kawaashii wal jirani warri waan kana maqaa kana barreeffama kun barreeffama Habashaatirraa fuudhee kun barreeffama namni Oromoo PhD isaa argatuuf barreessisan irraa fuudhee booda walumaa ugalanii itu humbanna nuun jaa walgeera dhaabbatanii numarra dhaabbatanii wal gumanutti keessa teenyu gubbaa taa'anii ispiikara qabatanii itu humbanna nuun jaan. Aboo callisi waan akkanaan jirtu namni iyyuunis hin jiru akkasitti deemaa ture wanni sun dhara itu humbanna wanni jaan hin jiru
afran qallo Itoophiyaa niyya maqaan suni tokkoffaa ilmaan bareentumaa afuritti gad deebise lama maali talammata afran qallo ilmaan bareentumaa keessaa baasuu dhiisiti akkuma gosaatu lafa tanarra jiraachuu isaanii waakkata barreeffamni sun soowwan sun waan dhugaa ta'iniif hin fudhannu jecha ituun bannoonni jedhan jirtu afran qallo Itoophiyaa niyya jechuu malee kanarraa eegan ba'ee gaafii taanitti dabraa harargee fi harar wanni ja'an seenaa Oromoo waliin waan takkallee walitti hidhatan qabu Oromoo fi hararii fi harargee waliin beekan hanga yoomitti aga bara 1875 dura nama Muhammad Ali Abubakar nama ja'antu harar bulchu magaalaa Harsanitti ta'e namni bulchu ka Hararii Abbaa Amir Abdullahi ka Calanqorratti bulchisaa ta'ee hirmaate abbaa isaa santu gosa alaatitti gosoomee alaa wajjii walii galee jiraate hujii naggadaati fi karaa tiree duruutii noolee keessa deemu kanarrallee Oromoo wajjiin walii galanii jiraachuu irratti as end of the day Oromoo garaacha qubatan waan taateef maslahaatti Oromoo wajjin jiraatan uumee nagayaa fi hariiroo obbolummaa akka uumamtu godhe namni sun jechuu abbaan Amir Abdullahi kun Muhammad Ali Abubakar jedhaniin sulxaana naannoo Hararii jecha namni kuni political and commercial center magaalaan teenyatu qabdu warra biraa waliin akka sheer goonu nu godhe benefiti gahan arganne nuti so inni gosa isaa jedhanii gaammanni alatti gosa galee loogii godhaa kanaafuu namni kun intarastii Harariitiif hin dhaabbatu jedhanii Turkii warra maarree warra Masriidhaa Zaayilaa dhaqanii kottaa seenaa jedhaniin biyyi tun isin warri muslimaa eegaas dhuftan seenaa namni kun nuun taane jedhanii warri faallaa amiira kanaa dhaabbatu achirraa Zaayilarraa fidan warra kana jarri waggaa dhufu biyya noolee irraa fudhatanii balleessanii nooleen wajjin rezistansii guddaan argame nannawa amma jaldeessa jedhaniin kanatti amantiin islaamaa numa jirti garuu jarri sun aadaa ifiitti fi colonization waan ta'eef waan hunda waan isaanii namarratti beekuu barbaadanii nooleen akka isaan barbaadan san hin taanee fi booda noolee irra miidhaa geessisanii sulxaana warra Isaa Ugaasa magaalaa jaldeessaa fidanii kaayanii akkasitti waan barbaadan promote godhani biyyi sun amma biyya Somaalee keessa jirti jaldeessi magaalaa Itoophiyaa keessatti guddoo commercial route turte magaalaan sun maallaqa biyya alaatiin namni irratti wal bita ture Richard Barton ta'e namni isa dura katabe Zanoolee Gaallaalaan dijee barreesse jaldeessa lafti seenaanis maqaanis akkasitti lafa Oromoo taate sun amma naannoo Somaalee keessa jirti gaafan seenaa afran qalloo haasoon fuula duratti deebi'ee haasawa achi as dabraniiti Harar dhufanii dura namicha kana ka harka kenne ajjeesan abbaa Amir Abdullahi kana maal sababa inni afran qalloo wajjin hariiroo uummatee ilma alaa ta'e hariiroo reefu dubbadhe san qajeelte jecha warri isa wajji wal morman harka kennullee hin taane ni ajjeefame hogganoonni afran qalloo seenaa keessatti itti dhufna yeroo biraati amma maqaa Hararraa haasa'u jirra hundinuu bakka jiranii baadiyyaa hunda keessaa guuramanii ajjeefamanii odoo muslima taanu ummata muslimaatiin ajjeefamanu egaa gaafa sanii bulchiinsi kun amma magaalaa Hararirraa alatti gabbaanii biyya afran qalloo amma jedhamtu tana takkaa'uu Harargee bihaa anniyyallee dabalatee Harargee bihaa amma jirtu tana hunda sentara biyya sanii dhuunfatanii nama haga ta'e irratti sulxaana jaaran jechaadha Harargee bihaa lafa amma jaartan hundas ta'uu baattu gartee lafa guddoo irratti sulxaana jaaranii yeroo duraatiif maqaa Harar jedhu kana magaalaa Hararirraa gabbayee
akka naannoo Oromoon qubatuufis maqaa ta'u for the first time in history kata'e bara 1875 keessa gaafa jarri kun dhufe jecha. Oromoon Harar maqaa joo kanaan amma wal bara magaalaa Harar irraa ala yeroo duraatiif jechuudha. Achirraa jarri haga 1884 turaniiti bayanii achirraa ammas Amir Abdullahi naga ta'e Oromoo wajjin walitti haasa'e amma gaa abbaan isaa ka ajjeefame kun taarikhni isaa dheeraadha booda seenaa Afran Qalloo keessatti yeroo biraa seenna. Namni kun deebii ammallee gaa Oromoo wajjin waliigalee aga tokko naannoo san bulchee magaalaa Harar jechuu hiyyaa booda weerara Minilik in Harar fudhatamte Calanqoo booda gaa Calanqoo irratti Minilik milkaa'ee magaalaa Harar qabate. Amma seenaa biraa dhifnee Hararii fi Harargee irraa haasofna waan ta'eef seenaa biraa tasilaa dubbachuun irra jiru hedduu irra utaalee bira dara namni kasitti beeku Minilik hoggaa dhufu bara 1887 keessa biyya tana hoggaa qabatu bulchiinsi naannoo kanaa warruma Harariitiitu gaafa sanis warra Marsriiti wajji wal ta'e Harar maqaa jedhamu san akka identitiin magaalaa Harar kun akka bal'attu isaanuma warra Marsriiti wajji walii galee maqaan sun akka bal'attu godhe jechuudha. Minilik hoggaa dhufu namtichi ofirraa harka kenne Amir Abdullahiin harka kenninaan ati biyya tana bulchi jedhaniin lakkii ani jeen namichi didee namticha faayidaan isaa eeggamteetiif maatii isaatii fi firoottan isaa keessaa nama biyya bulchuu irratti isaan gargaaru ofitti qabanii waliin mari'atanii godhanii Harar Awuraajjaa maqaa jedhamu kana Harargee bahaa biyya amma jedhaniin kanatti moggaasa. Bara 1943tti maqaa Harar Awuraajjaa jedhamu kanaan Harargee bahaa biyya amma jedhamtuun beekamaa ture. Achirraa yeroo kana hunda biyya amma Harargee lixaa jedhaniin tun mootummaan maqaatti baase tun Harar Carcar Awuraajjaa maqaa jedhamuun beekamu turte. Eegaa Minilik naannoo kana dhuunfatirraa kaasee haga bara 1943tti Carcar Awuraajjaadha. Harargee wanni jedhamuu fi Harar wanni jedhamu hin dhufne naannoo amma Harargee lixaa jedhaniin yaaman kana Carcar Awuraajjaa. Biyya Afran Qallootii fi Harargee bahaa biyya amma jedhaniin tuni fugug maqaa jedhamu akka qabaachuu turte hayyoonni irratti walii galan. Maqaan kun oduma deemuu akka odutti dubbatamuu malee amma badee jira. Harar Carcar jechuulleen amma suuta akka fugug sanillee ta'uu baatu irraanfatamaa jira. Maqaan warrumti Habashaatu 1885 irraa haga 1943tti Carcar Awuraajjaa jedhanii isaan itti fayyadaman kun kunumti nu dagatamaa jira. Hafagoodhaa ka 1885 dhiisi. Akkatti mataa namaa keessaa seenaa fi dhugaa namaa baasanii maqaa kan namatti qabsiisan. Duuba wanni akka keessatti yaadatamuu qabu ka biraa ka irra dabruun taane ummanni Hararii kun hoggaa caban Minilik hoggaa cabsu by the way Minilik masgida irratti dhaabbatee fincaanuu qofa odoo hin taane nama masgida diigee akkuma Amir Nuuriin xalayaa warii barreessan irratti baallama seene hoggaan dhufe masgida kee diigeetti bataskaana jaare akkuma je'een bataskaana jaaree Madaani Alem beeta kiristaan ka jaan ka amma andinyaa mangad gubbaa dhaabbatu kun masgida Islaamaa diigee Minilik bataskaana irratti jaare jechaadha. Gochaan kun addunyaa Islaamaa gaafa sana akka malee hammeesse. Gaazexoota biyya alaa keessatti katabame. Itoophiyaa wanni udaan dibee biyyi Islaamaa Somaalotaa fi warri Arabaa naannoo kana jiran irraa kaasee Itoophiyaan wanni akkatti jibbamtu. Wanni riphee loltoota warra Shaabiyaa fi Wayyaanee kanas gargaaruu boodarraa amma argu kana hostilitiin amma naannoo uummanni Muslimaa Middle East fi naannoo jiran Itoophiyaa irratti qabaatan kun waan Minilik gaafa san dalage jechuudha. Masgida diiganii bataskaana jaaruun seenaa hamaadha.
gaafa san ummanni hararii baqataniiti British Somalilandin already ni jirti amal lama booda xaaliyaanilleen achitti godaanan irraa hedduminaan xaaliyaanitti godaanan warra hararii kun achi keessa turanii sisteema keessa galanii Somaalee wanni silmaa achitti Somaalee wajjin wal fudhatan barbaadu irratti xaaliyaanis ta'e gaafisummaa Somaalee gargaarsa guddaa godhaniif jechaadha uummanni hararii kun. Gaafa xaaliyaan 1936 Itoophiyaa seenu wajji seenan uummanni hararii kun. Somaalee irraa bulchiinsa Harar Awuraajjaa ture kana Minilik Southern Affaar irraa fuudhanii Harargee bahaa ammaa Harargee lixaa ammaa Arsii ammaa Baalee ammaa tana haga nageellee Booranaatti sanii ol Sidaamoo Gaalaalaandi jedhanitti Xaaliyaan administrative divisionii akkasii qaba ture. Uummanni hararii kun biyya namni muslimaa biyya dubartiin guftaa akkana hidhattu kana dubartiin muslimaa jirtu Affaar Wallootirraa kaasee Awaashii gad Arsiin haga nageellee Booranaatitti biyyi tun Rippaabilika Islaamaa ta'uudha qabdi fuula dura administreeshinni isaanis sulxaana isaanis gaa sulxaana dura barbaadan san nama Islaamaa irratti isaanis sulxaana ta'anii Hararis political center taati commercial center taati sulxaanni illee naannoo saniin deemu fuula dura akkasitti kaayyoo akkasii fagootti yaadanii bulchiinsi nama muslimaa kun Awaashii gad namoonni Oromooti fi wanni hin jirtu isaan akka yaadanitti namni muslimaa kun warra masgiida irratti fincaane fi warra masgiida diigee bataskaana ta'e wajji jiraachuun qaban irraa bahuu qaban kajoo yaada qabanii right or wrong ideologiin isaanii akkasiin xaaliyaan amansiisanii Affaar Walloo keessa jiru kanaa fi Harargee lamaan Baalee fi Arsii haga nageellee Booranaatitti lafamu namni muslimaa jiru tana Harar maqaa jiruun amashan xaaliyaan jala akka bultu godhan. Eenyu warri hararii kun isaan dubbatu bulchiinsa Harar kana jara bulchiinsa xixiqqaa jahaa jira Gin'iir Arsii Carcar Dirree Dhawaa Hararii fi Jijjiga akkasitti divaayidii godhanii gaafa immoo Xaaliyaan bahee Hayila Sillaaseen xaqlaayi gizaatii jaaru namni inni dura mari'ateen keessa hararii warra mari'ateen keessa akkamitti goonaa hoggaasan every waan Harargee baha kanatti ta'u wanni isaan itti hirmaatan malee ta'e dargii as yoo taate malee san dura isaan keessa jira jecha egaa Hayila Sillaaseen bu'ee as malee waan san dura hunda isaan godhe warra hararii kanaa godhe gaafa sagaa Harargee jechuun magaalaa Harar jechuma akkan warra Hararii irraa tajaajilus wata gahee kabiraan qabu maqaa kana gadi bal'isee Hayila Sillaaseen hoggabu shabboo miidiyaa waliin turtii godhe irratti haasa'ee jira waan xaqlaa gizaatiin dhufeef xaqlaa gizaatii kana hoggaa isa Oromumaan cabsuuf dhufe xaqlaa gizaatiin anyway diviizhina san hoggaa godhu Baalee Carcar Harargee bahaa fi Ogaadee walirratti Harargee afaan Amaaraatii miti afaan Oromootii miti afaan Hararii Hararii beekuudha qaba magaalaa Hararii qaba maqaan magaalaa Harar kun Turkitti si nafne magaalaa irraa ba'ee nutti dhufe gaafa Minilik Awuraajjaadhaan dhufellee akkasi warri Carcaris 1943 as Harargee xaqlaa gizaat kanaan Harargee fudhatanii seenaa dheeraa 1975 irraa kaasee haga bara 1943 tti dhuftu achirraa kaatee haga kufaatii Hayila Sillaaseetti maqaan waliin deeme kana akka nutti kennamu namni godhe warra Harariiti bulchiinsa kana jechuudha. San booda gaa Hayila Sillaaseen bakka 12tti Itoophiyaa tana qoodee san keessa Harargee xaqlaa gizaatiin tokko bara 1960 keessa Baalee adda ba'uuf danda'e 1962 keessa Eertiraan
federation dhabdee asaraaraatu taqalaa gizaat wanni jaamu kun ta'e 12 jammaree 14 irratti dhaabbate jechaadha. Dargiin hoggaa dhufu asaraaraatu taqalaa gizaat san kiflaagar jeenii dhuma maqaa gizaatii joosan irraa jijjiiree 1887 keessa dargiin ammas waan biraa fidee misraaq Harargee akkabaabii ምዕራብ ሐረርጌ አስተዳደር አካባቢ ምስራቅ ሐረርጌ አስተዳደር አካባቢ ምዕራብ ሐረርጌ አስተዳደር አካባቢ ጊዜ ተና ደርጊን ፉዴ መልካ በልኦ አና ጃም ፉዴ ሐረርጌ ባህት ገደበለ አገነ መለ ወን ጅጅረም እንጂ መቁማ አማ ደርጊ ማለት ዲቢ መረቃ ሐረር አውራጃ ፊ ጨርጨር አውራጃ خدر ከመልክ ሰነቱ ዱበ ዲቢ ማል በለሲዱ ተና ጠቅላይ ግዛቲ ሰነዱ ተናበለሰቲ ከዱር ከሚልነቲ ዴቢስ ያረርጌ ጨርጨር አውራጃ ፊ ሐረር አውራጃ ማቁከሲ ቢታማ አድሚኒስትሬቲቭ ባውንደሪን ካን መድሩሰን ታዬ ጨርጨር አውራጃ ፊ ሐረር አውራጃ ሚቲ ምስራቅ ሐረርጌ አስተዳደር አካባቢ ምዕራብ ሐረርጌ አስተዳደር አካባቢ መቃጃው ሆነ አከሚልክ ሰነቱ ዱበ ዴቢስ ያማ አድሚኒስትሬቲቭ ባውንደሪ ለፈተና ከሚልክ ሰነቱ ዴቢስ malgaragarumma malka ballo ko famale akasiti khuda sagal temishan warri ade gammo misraq Hararge zone and mirab Hararge zone makajo mutibagase sena makawal kabate sena Hararge khajuru kana fakada anda rota majru kana te wannitinemu wanitihimu makan Oromo ka eenyummaa Oromoo ootaa dhaloota wal qabate ka dhiiga lafeetiif lafa Oromootiin wal qabate fugugii fi carcari malee Harargii fi Hararii fi Harargee illee miti waan jiru. Mee obbo Abbaa Malkaa namoota amma gaa miidiyaa hawaasaa irratti dhaloonni ammaa kun kan ittiin dhalatanii ittiin guddatan jechuun Harargee yookaan dhagaanii amma seenaa amma isin himtan kun namoota hedduu haaraa ta'uu danda'a. Namoota seenaa amma gaa dhaloonni ammaa kun hedduu qoratanii hin beekanii warroonni waan kana barreeffamaa fi wantoota garaagaraa hayyuurraa qoratanii dhiibbaa uumaa jiranillee ni jiranii gari ammoo maqaan Harargee kun dhaloota sadeen kana walitti qabee tokkummaadhaan jira yoo maqaalee dursanii deebine tokkummaa keenyatti diigama waan jedhu takka ammoo yoo ati Harargeen maqaa Oromoo bakka bu'u yoo ati jette akka waan Harargeen diigamuu deemtutti warri ilaalu ni jira. Waan kana akkamitti walii araarsuun danda'ama dhaloota ammaa kanaa wajjin? An warra sanii humaa waan hin joon hin qabu maaliif jennaan dhiigaa lafarra ootaa dhalootarra waliin jireenyarra maqaa Harargee kanaatu walitti hidhan jedhanii warra yaadan amansiisuun nama dhiba. Maqaa kanaatu moorri irraa uummata kana walitti hidha dhalootarra fi lafarra santu walitti hidha jedhanii warra yaadan. amansiisuna waan tokkotu jira gaafa shari'aa amma tanaa fi tadurillee ambiyoonni gaafa dhufanii ummata waan rabbi gartee dalaguu karaa isaaniin godhi warra dalagan aboodii isaa waan kana rabbitti isin ajaje yookaan lakki rabbi karaadha shari'aadha wanni kun rabbitti nu ajaje akkana jedhanii jaa kitaaba keessatti ani nama sheekaallee miti maali dalilli keessan duuba waan karaa rabbii ta'uu wanni isin gootan kun ogeeyyan akkanumatti itti dhalanne inna wajadnaa alayhaa aabaa'anaa akkanumatti itti dhalanne abboota keenyallee kana godhan agarree waan biraan qaban kana malee yoga inna wajadnaa alayhaa aabaa'anaa warra juusan anumaa godhuuf hin danda'u namni ragaa qabu BBS kanarratti illee dhufee mormuu ni danda'a waan anaa wana miidiyaa birarrattis mormuu ni danda'a sooshaal miidiyaa irratti illee wanni qaallichi sunaa soo sirrii miti jee abbaa fedhe mormuu danda'a riyaalitiin jirtu kan dhugaan jiru kana dhugaan jiru waa'ee ituumbannaa reefu ibseetiin jira ilmaan sadeen bareentumaati kaas jiru historically wanni ummata kana walitti hidhu dhaloota obboleeyyan ta'uudha laf maqaa amma lafaayyaa man kanaatu seenaa naasoo kana keessan jiru baaba biraa jira
سنما برايو هاسي سمالي وان جوني كبوت tole bar wanni falmii tahellen waan akkanati namootuma hedduutu khun jechi harargee jo akka waan jalqabumarraa kaasamee itti fayyadamaa dhufetti warra dubbatu jira gari lakki maqaan kun guyyaa keessaa baheeti nu gosoota sadeen baha oromiyaa gosoota sadeen ilmaan bareentoo kan baha oromiyaa qubatan humbanna murawwaa fi qalloo hin hammatu warri jiru amma jidduu sanatti wal qabanii miidiyaa hawaasaa irratti namoonni hedduun hubannoo hin qabnes ni jiranii warri hubannoo qabu amansiisuuf yaalus numa jira dhimmi kun ammoo miidiyaa hawaasaa irratti hayyoonni evidensiidhaan qabatamatti waan gartee qabatama akka amma isin ibsitan kanatti bara 1875 akka jedhamu ture bara 1887 ammoo gaafa Minilik naannoo san cabse akkam jechuun akka ture achirraa hanga bara 1943tti akkasuma bara 1987 hanga yaadikitti dargiinis amma maqaa kana kan gama dura deebisee fi qadiqoo akka yeroo ammaa jaamu kanatti kan jijjiiruudhaaf yaale dargiidha dargiingaa dargirraa ammoo warri afaan oromootti nu deebise warra yaadi kana dhaloonni ammaa kun irreedduun warri amma wal falmaa jiru kun dhaloota addawaawii keessa dhalate kanaaf hubannoo dhabuurratti namni kun falmii seene malee akka amma isin jettan kanatti wanni ifa namaa bahu jiraachaa hin turre namoonni gaa beekan muraasa jechuu dandeenya mee dhaloonni ammaa kun akkaataa amma isin himtan kanatti seenaa barreeffamee lafa taa'es haa ta'u hayyootarraa akkamitti waan kana hubachuun danda'ama laali wanta akan kaasuu na dirqisiise haa ta'an kee kun baratuudha wanni hayyoonni barreessuu qabanii barsiisuu qabanii waan ammaa sunu kana buruu Muusaa kitaaba Malkaa Tarraamuu keessatti kan editara ta'e keessatti hirmaadhe kan inni seenaa hagam beekullee gumaachee keessatti hirmaadhe Malkaa Tarraamuun waan kana adreesii ni godha rakkoo amma itumbannaa fi kana waan harargee jan kana kitaabni sun adreesii ni godha garuu Oromoon kitaaba ijoollee namni barreessu bituu qaba bitatee ilaaluu qaba waan kana kitaabni sun barreeffamee jira Malkaa Tarraamuun adreesii godha waan kana rakkoo kana haga tokko deebisaa kennaa jechaadha karaan itti nama barsiisan kitaaba barreessuudha ani hayyoonni hedduun akkam barreessuu dhiibbaa narratti godhanii baay'ee qorannaa kana hoggaan gaggeessu namoota hedduun na gargaaranii warri akka Tamam Yusuf nama dagatuun dandeenye dokumentiilee guddoo nama dokumentii walitti qabu Tamam qorannaa bal'aa yeroo dheeraaf kan gaggeessu waan beekuuf qaamaanis gaafa wal garree fi fagoorraa qunnamtii godhamu waan sirriitti hubatuuf dokumentiilee gurguddoo tannan jiruu kiyya keessattuu dubbisee hin fenne guddoo na gargaaree akka Dr. Bayaan na jajjabeessan obbo Xaabdii biyya Ingilizirraa hayyoota hedduun na jajjabeessan akkam barreessuu na gaafatan isaan amma ani wani nan dura eegalee dura miidiyaadhaan dubbatu waan kana miidiyaan haasa'u ijoollee amma waa barreessuuf jajjabeessuu fi faayinaalii waan hin barreessuun qaba jiru irratti xiyyeeffadhee waa barreessuudha yoo rabbi jedhe karaan barsiisuun miidiyaa intarviiyuu akkanaa kana kennuudha kun kitaaba barreessuudha ijoollees nan jajjabeessa yoo barreessuuf hin deemaa kontiraatan fuune rabbirraa lubbuu tanaa aga jiraannu qabnaa jireenya kiyya kana keessatti ijoollee waa barreessitus gargaaru ififis miidiyaa intarviiyuu kennu gaafa namoota mijjate barreessuudha akkasiin uummanni barata waan very important tokko ta'e naasa'uu barbaada asirratti laal obboleessa kiyya gaafa Ingiliz dhufee Somaaleellee fudhatee Itoophiyaallee fudhate warri obboleen keenya Hararii kun amma gaa Xaaliyaan jalatti hamma danda'ame godhanii jira bulchiinsa maqaa Harariin Hawaashii gad taa'amee political center wanni kun amma economic benefit ni qaba magaalaa san keessa namni jiraachuu danda'a social status namaatillee akkasuma
ethnic identity namatti survive ta'uu danda'a. Baay'ee uummanni Hararii kun namni akka isaanii samtitti xiqqaan kun warra akka Zanzibar sultaan warra akka Ajuraan sultaan Maqdishootti biyya Arabarraa dhufanii warra sultaana ijaare meelti taanii badan warri hundinuu. Jarri kun ammoo ethnic and religious identity isaanii eeggatanii lakkoofsi nama biyya hunda qubatarra xiqqaadhaa survive ta'uu danda'anii jiranii. Akkaataan isaan survive ta'uu danda'an akka amaree bu'an haasoo karaanii survive ta'uu danda'an. Haala jijjiiramaadhu Minilik masgiida diigee caane sanillee somehow haala jijjiiramaa ittuma fayyadamanii Xaaliyaan gaafa dhufuus irraa fayyadamanii Harar san political center godhanii gaafa Ingiliz dhufee lafa san injifatu United Nation gaafa san League of Nations humaa biyya addunyaa tana walitti fiduu dadhabee League of Nations badee United Nation dhaabbachuu waan deemu. Charterri UN hoggaa san irratti yaadamaa jiru kolonii waan hin ayyamneef dhiisanii bahuu yaadan waan ta'eef ummanni Somaalee kun warra nomadic way of life uummata jiraatu turanii mootummaan qabanii. Ummanni kun akka mootummaa baratu paartii siyaasaa Xaaliyaan ayyamuun turre akka paartii siyaasatti organize akka godhanii godhee Somali Youth Club kature tokko gara Somali Youth League itti jijjiirame akka dhaaba siyaasaa akka ta'utti namni Maqtaa'u Taayir namni jedhamu tokko karaa Itoophiyaa kan magaalaa Harariitti sol dhufee Haile Sillaaseedhaan wajjin ariifa tokko godhaa ture. Anyway, Haile Sillaaseen yoo Xaaliyaan bahe Ingilizoonni yoo Maqdishoo tanaa'uu Somaalee wajjin walii galeetiin akka Eertiratti biyyatiyya godha jee kajeelaa ture. Maqtal Taayir sanillee irratti wajjin rakkataa ture horii faa kennuufi. Amma adareenis jaartee jaarmayni akka siyaasee warri amma Xaaliyaan jala Itoophiyaa dhufanii Somaaliyaa keessatti turan kun hogga Somali Youth League'n dhaabu wajji ijaaraman uummanni Hararii. The first nationalist Somali political organization, Somali Youth League jechuudha. Kaayyoo isaa afaan Arabaatiin barreessanii waan kana dalaguu keessatti qoonni warri Hararii guddaadha ture Somali Youth League kana organization ijaaruu keessatti. Somali Youth League'n hoggaa of ijaaru Ingilizoonni Somaalee Hargeysaa tana warra kaabaa kana wajji turanii hogga Ingiliz Xaaliyaan ariitu warri kaabaa kun wajjin gara Central and Southern Somalia Ingilizii wajji dhufa waan ta'eef Isaaqitu gartee Ingilizii wajji ta'ee take over godhuu deema liqimsuu deema kajoowun warri kunni sodaatan. Maqaa Xaaliyaan jala Ingiliz jala turanii Ingiliz injifatee amma gaa dhufee biyya qabate nuti immoo gosa Isaaq jalatti nu kuffisuu deeman kajoowu yaaddawanii isaanis paartii siyaasaa addaa ijaaran jechuudha. Uummanni kun laga waa beeka gad deemu kanaan gamaa fi gamanatti loqodaa xiqqaa adda addaa south of the Nageelle River warri laga Shabeellee jechuudha I'm sorry. Shabeellee irraa gara kibbaa warri jiran Maayii jedhan warri Shabeellee irraa gara kaabaa jiran Mahaatirii jedhan. Ummata loqodaa kana lamaan qabu walitti fidaniiti hizbiya digil in mirfile party jettu addatti dhaabanii challenge wal godhu turanii kaayyoon tiyya Soomaaliyaa gudditti ijaaruudha kajoo Somali Youth League Hararii wajji dhaabbate kun Soomaaliyaa gudditti dhaabuudha Soomaaliyaa shanan tami kaayyoo sanirratti Ziyaad Barreen umaan goone waanuma duudarri katabanii lafa kaan apply godhuuf tattaafate malee jarasantu lafa kaayee jechuudha Hararii wajjin jetti gaafate. من هرري وجيجرا أما ور سومالي يوزلي كوني nationalist وني سقوله سومالي جيبوتي جوتاك سومالي لاند إنجليز جلا ترتلام سومالي بإيطاليان سومالي لاند إنجليز جلا ترتسدي سومالي إثيوبيا كيسة جرتو أفور سومالي NFD جاني Northern Frontier District in Northern Kenya ورا جرس ترانسان شانان كنا ولد تفيدين سومالي تكجارة جه kaayyo salab seyetu kaayyo ngire Somalia tun ummata Somale namni heddu graffiti heddu appreciate gode filmanni party siyasa
كدرا وقا سوماليا كستي كيفمو overwhelming majority democratic fair and free election godhani milkaan jechu warri agenda Somalia guddittiidha kun gaafa amma odoo achin gahin dura gaafa heerri barreeffamu kana isin akkamitti Somalee shanan qofa walitti qabna jettan ummata muslimaa kaawaa shiga jiru dubbii gaafa xaaliyaan dalagan sanii beekan gaafa xaaliyaan affaar irraa kaasee gana geellee booranaatti harar joo maqaa harar joo jedhatti akka bulgoran karaa sanin xaaliyaan kufee amma dadhabnan karaa biraatiin kaasan kaayyoo xaaliyaan jalatti harar naannoo joo akkasitti ummata muslimaa awaashii gad divaayid godhan san karaa biraatiin ammas hojiitti itti hojiirra oolchuudhaa fi Somali Youth League keessaan dhufan amma Somali Youth League ummanni kuni ummata biyya masgida biyya namni bulchaa biyya makanarratti ficaa ummata muslimaa kana achi jalatti taniiti ufumaaf bilisoomna jettanii kanaafuu biyyi teenya ta'olabde sun illee gara nagattamu amma gaa isaan nama hunda bakka bu'anii warra Somali Youth League kana wajjin negotiate godhanii waraqaa qopheessanii draftii karaa mootummaa dhiyaatu akkas godhan magaalaan Hararuu teessuma isaanii akka taatu teessuma mootummaa kuni diraaf barreeffamni sun harka jira wanni isaan godhan sun marti harka kiyya jira wanni isaan walitti barreessan sun cufti na bira jira so haala kanaan Haile Sillaaseen dhaqee yoo dhugumatti Keeniyaa irraa kaasee haga Jibuutiitti lafa jirtu tana awaashii gad muratanii Republic Islaamaa ka hagana ga'u asitti ijaarame it is an end of Christian era in the Horn of Africa kan jiru kana Ameerikatti dhiyeessee Ameerikaa amansiisuu danda'e dubbiin sun akkasitti hafte jecha inni dibeet godhanii amananii fudhatanii akka fudhatanillee raggaasisanii dubbiin League of Nations itti dabree nuti awaashii gad Somaalee wajjin ta'uudhaaf political kumara siyaasaa yeroo san ture keessatti balaa hamaaf saaxilamnee ture rabbuutu nu dhaqqabe malee osoo Ameerikaanonni diduu baatanii arra hundi keenya afaan Somaaliitti dubbannaa waan biraati anyway egaa seenaan duuba jiru hedduudha seenaa dhiiseetiin harar maquma jiru kanaan amma yeruma inni dhufe hundaasa malee ونين هون كهرر أوراجتيس كهرر سندرو تريغافة تركيتيس قتينا ما قبل شيء كبا بروسيسا خراد إيراكي سدر كبا ميدا أمة الرنجاي كبا بلا في ده كبا نماجي se كبا نمبلي se كبا سنهون هاسو إني فولا ترى غيرون جرو هاسو أما خن أكو مفكين يتن توكتش خيسا فوديسين توكتش خراد إيرا خراد كيسا استوفني أكاتا أما نمني أفرنكالو غافة جري Masri seenu akkamitti kan nyaadhaman lola gaafa san ta'e hogga seenanii fi hogga baanillee waan nama godhan as keessatti akkamitti jaafi anniyyarra doolorraa kaasanii maappiin baay'ee amma naannoo Somaalee irratti ijaarame kun ka Ingiliz kaase yeroo san keessatti toopika haarawaa biraa ulfaatatti seenu maappii bannee asirra keenya maappii sanii naasoo inni fuula dura akkataatti lafa Oromoo jaarsoo fi noolee keessattuu torii isaanirraa balleessan kufaatii diinagdee ka qabeenya ka lafaa dhumaatii lubbuu namaa ka saamamiinsa mirgaa lafarraa dachii isaaniirraa buqqisuu waan ta'e yeroo seenaa warra gara bahaa kana haasoo nuti deebinee qajeellee madeessinee haasoo dandeenya jechuuf hin jedhu. Hedduu galatoomame maqaan Harargeedhaa jechuun uummata ammaa godinaalee kanneen keessa qubatan hangam miidhee faayidaa maalii qabaa fuulduraafoo maqaan kun akkanumatti itti fufamoo dhaloonni beekatumatti dhiisuu qaba. Natti mata beeksisuudha malee waan godhuu qabu uummata santu beeka. Ija dhaloota kanaaf beeka. Yaada kiyyoo na gaafatte namni iftaayuu qaba. Maaliif
maaliif badee hugug jechuun maa bada maa maqaa biraa kan namni irraa dhufee si moggaase maaliif yaamta Yarcee jechuun maaliif bada maaliif maqaa biraatiin namni if yaama wanni sun gartee restoration one of your identity your history is part of that so dhaloonni kuni akkasitti ilaaluu qaba end of the day an fagoodhaan jira namni jaarsaa namni waa yeras waa barate dhaloota kana dhugaa isaatti hima isaa takaleessaa itti hima end of the day warra biyyaa ummata lafa sanirra jiru fi dhaloota ammaa kana akka isin jettan kanaa miti akka isin argitan kanaa miti dhugaan kunoo kana jechuun hin barbaada fardini geessa malee lolchiisu ani gartee ituman hima waan godhu dhaloota kanaaf beeka. Gara miidiyaa hawaasatiin ammoo dhaloota kana karaa gabaabaan barsiisuudhaaf barreeffamaan immoo gareelee irratti barsiifta. Namoonni hedduun isinirraa barachuu barbaadanii yeroo hedduu peejii keessan jalatti illee namoota hedduu waa barreessantu jira. Yeroo isin miidiyaa hawaasa irratti illee yaada kennitan namoota isin jajjabeessan waan akkana kanaa kan dhaloota barsiisuu qabdan jedhu jira. Karaan ittiin barsiiftan tokko miidiyaadha jettanii tokko immoo miidiyaalee gurguddoo Oromoon qabdu irratti dhimmoota akkanaa dubbachuudha. Gara biraatiin ammoo gruppiilee garaagaraa gara WhatsApp, Telegram fi kanneen biraatillee ummata barsiisuu akka itti jirtan quba qabna. Mee wanni naaf hafe yoo jettu yoo jiraate silaagaa seenan baha Oromiyaa tana keessatti gaa seenan dheertuudha. Akkuma tireefuu jette seenaa afran qallootillee kan fuulduraaf itti deebinu ta'a. Mee wanni naaf hafe yoo jettu seenaa Hararii fi Harargee kanarratti wanti dabalataa naaf hafe yoo jettu yoo jiraate. Waa takka waan ani qusachaatiin haasawaa akka mata duree biraa jala wanni haasawaa inni kun nayne Hararii fi Harargee yoo kana waliin diil godhuu barbaada. Isuma laalu mata duruma kana adrees godhuu barbaada. Yoo toopika waan kana hojii wal qabatee jirutti yoo seenne madaa waan ta'eef seenaa biraa keessaa mugalcha keessaa ba'uun ni ulfaata. Saniif inni gabaabsee Hararii fi Harargee waan jiru kanarratti ittisuu barbaade. Wanni jechuu barbaadu ani sooshaal miidiyaa irraa ijoolleen takka madhiyoo tana kilaba haawus ijoolleen jedhaniin takka na affeertee waan danda'u waan Oromoo achirratti haasa'eetiin jira. Hedduu naamusaan dhaggeeffatanii waan jiru na gaafatanii waliin marii gaggeessee ture jechaadha. Miidiyaa irraa kanneen TV irraa haasa'u bakka namni itti na affeeretti nan argama. Facebookni kiyya kadur tokkotti deebuun dadhabee amma nama suuq guddataa jira. Achirra immoo namni itti hirmaatee wanni ja'a. Facebook kiyya sanii waa hedduu adreesni hin godha waan gaggabaabaa. Ammoo yeroo fudhadhee miidiyaa Oromooti hojjenna miidiyaa hundaafuu kanaadhaan nama natti haasa'u waan an uummata biraan gahuu qabu akka gaariitti seenaa machaa adrees godheetiin jira. Hanganaaf danda'ame seenaa warra karaa adrees godheetiin jira seenaalee sanii. Hagamta kaballatee uummata bira gaagaasuu ta'u manni nama dhagaa jeetii yaada. Har'ammoo waan Harargee kana isin waliin ilaallee fuula duras akkasumatti seenaa bal'aa jira. Keessattuu ani waggaa umriin kiyya waggaa 20 wayiitu jaarsoo keessa dhaqee qoran. Hin jalqabee seenaa qorachuu. Haga ammaa egaa gaafa saniitti ittuma jira jechuudha. Ijanarraa bane wanni jaarsoo keessa dhaqee arge. Manguddoo Zawudituu fa'aa beektu. Manguddoo Iyyaasuu beektu, manguddoo seenaa beektu qabsiisee namni sun siyaasaa ni beeka. Namni manguddoon sun warri isaanii asii siyaasaan beeku. Manguddoon dur sun siyaasaa ni beeku. Ingiliz maal akka inni ta'e maal akka inni yaadaa ture beekanii, Xaaliyaan maal akka inni yaadu beekanii, mootummaan Itoophiyaa poolitikaa beeka manguddoon sun. Warri dhaloonni isaanii asii achuma jiran malee hin beekan. Manguddoon suni already manguddoo Turkufa jechuun hedduu warra manguddoo warra san dhaqqabee hiree gaarii argadhee waa irraa barreesse achirraa jalqabee riisarchii adda addaa akka godheen seenaan oolee qorachuun laafaan turree booda keessan arkaavii adda addaa keessa argadhee akka gaariitti eegas tureen argadhee
seenaa karaa alaa fi aniyyaa kanas seenaa alaa fi aniyyaa adrees godheetiin jira baay'ee bakka biratti haasa'eetiin jira. Argadhe kayituu achi keessaan dhufe waan ta'eef ijoollummaarraa kaaseetiin booda qorannaa riisarchii adda addaa geesseen institutional kitaabban jiran barbaade irra ga'e kana hunda uummata biraan ga'uudhaaf ani qopheedha. Yeroo hunda am always available. Maaliif jennaan jireenya kiyyaa gara kana hagamta akka ta'e hin beeku yeroo kanatti fayyadamuun barbaada. Akaakiyyaan kiyya tokko kan ijoollummaa dur seenaa na barsiise odoo an warraa barreessee uumaata akka sirnaan nurraan baratiin du'e ani sireen akka akaakiyyaa kiyyaa sun akka nama mudatu fedhu bachuun fedha dabarsuun fedha tan irratti miidiyaaleen akka na gargaaran wanni dhama dhufan. Tole galatooma hayyuu seenaa obbo Naasir Kalliyoo Abbaa Malkaa yaamicha keenya kabajee seenaa bareedduu haala kanaan nuuf ibsuu keetiif maqaa daawwattoota BBS'n ulfaadhaan isiniin jaa. Ulfaadhaa isinillee galatooma. Tole gaa kabajamtoota daawwattoota BBS qophiin gabaabaan qophii addaa irratti hayyuu seenaa obbo Naasir Khalil affeerrannee dhimma Hararii fi Harargeedhaa irraa haasofne kana fakkaataa qophii kanarraa akka barnoota guddaa argattan hawwii qabnaa gama fuulduraatiif illee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Ankasi wajjin ture Munawwar Ahmadii ogeessi kaameraaf teeknikaa Abdii Jamaalis nafaana ture qophiilee biraatiin walitti deebinaa nagaan tura.